ganamas galgalas akkuma xaaxee bisingaa yeroo eelee sibiila irratti naqan xaaxoftu ganamaaf galgala hin xaaxayin. Ganamaaf galgala afaan kee keessa kan jiru sammuu kee keessa kan jiru waa'ee qinaatii ofii keetii waan namarratti qannaatu wayitu jira natti fakkaate. Barcumaa fi kabaja abbaatu of jala kaa'aa jedha Oromoo. Nagaa hin daganne ashamaa akkam jirtu hordoftoota koo nageenyi Waaqayyoo bakkuma isin jirtanitti isiniif haa ta'u jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodhaa galanni Waaqayyoof haa ta'u har'as dhufeen jira jechuudha. Har'a immoo waa xiqqoo tokkotu na aarseen dhufe jechuudha. Innis maa inni kaleessa galgala viidiyoo niitiin tokko gadi dhiistee turte jechuudha. Viidiyoo sana halkan sa'aatii malee waan gadhiifte yeroo sana ani rafeen ture hin argine. Ganama namatu viidiyoo sana na agarsiise jechuudha. Anishimmaa hin argine jechuudha. Garuu tokkommoo biyya Arabaarraa naa galti natti galte. Qinaatii obboleettii koo biyya Arabaarraa kanan galee siif jecha biyya Arabaatti ta'afu siif jecha biyya Arabaatti ta'afu jedhe si sodaa siif jecha biyya Arabaatti ta'afu ani biyya Arabaarraa kanan galee maatii koottan gale firaan qabaa obbolaan qabaa haadhaaf abbaan qabaa biyyan qabaa isaan ittiin gale malee sittiin galle jechuudha. Natti galte gaafa jettu mana keettan gale biyya Arabaarraa kuma dhufe mana keettan galee toofadha. Lammaffaa irratti immoo jechuudha yeroo hundumaa sammuu kee keessa kan jiru waa'ee qinaatii waa'ee inaaffati jechuudha. Sijjammar namni itti naaffan dhabamee sitti naaffa maal qabda maaltu jiraafan sitti naaffa jechuudha. Natti qinaatii natti qannaatee natti inaaftee kan jettee akkas si goggodhu namnumti itti naaffan dhabamee sitti naaffa. Sijjammar maal qabda maalitti sitti naaffa. Mee qabatamaadhaan natti inaaftee qinaatiidha tokkommoo biyya Arabaarraa naa galtee yoo taa'uu baattee minaamin jettee kan odeessitu miidiyaa irratti gadi baatee jechuudha. Maali keetti ni naaffa? Maal keetti ni naaffa? Mee qabatamaadhaan jechuudha. Qinaatii jetteetuma mata duree godhattee irraa iyyitee akkas xaaxawoo osoo hin taane qabatamaan booneen kanan irratti inaaftee kanan qabaa kanan irratti inaaftee kan jedhu gadi baasi. Yookiin akkanumaan akka xaaxee bisingaa miidiyaa irraa naqabaa ganna dhiisaa jettee akka xaaxee bisingaan xaaxa'e. Ani waan as sodaadhu tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Mana koo dhuftee bayee simadhee na eeginaan jettee dhuguma mana kee dhufuun dhugaa. Mana kee dhufuun dhugaa. Akka nama tokkootti immoo kabaja beekta jedheetan mana kee dhufe jechuudha. Yeroo mana kee dhuftu abbaan manaa koos jira mucaa sijjammar abbaan manaa kee hoo jiraate maan daree mucaan kee hoo jiraate maan daree ani mana kee kana dhufu keessummaadha waan ta'eef dirqama keessummaa yeroo dhufu mucaa kee bakka ta'e wayii kaa'uu qabda ollaa kaa'uu qabda abbaa manaa keetiin bahi jechuu qabda eessaa dhaqan daree abbaan manaa keetii fi mucaan kee sijjammar manuma taa'uu qabu mana jiru hunduu si beeka barakka mucaa qabdus akka abbaa manaa qabdus hunduu si beeka. Yoo mana kee dhufe immoo abbaan manaa keetii fi mucaan kee sila manuma taa'u malee eessa dhaquu jire mana jiru jettee ho'istee akkanatti ashaboo itti naqxee ni ho'istee narraa iyyaa bultuuf narraa alalchaa bultuuf maanni kiifti. Ani har'as borusiif amma xurii qeensatti sin lakkaa'u jechuudha. Ani sin sodaa. Sijjammar mata duree biraa qabattee too dhuftee natti tola. Mata duree qinaatii kan jedhu sammuu kee keessayyuu sijjammar qinaatitu jira. Sammuu kee keessayyuu qinaatu inaaffaa waan jedhamutu jira. Ani maal keettan inaaffa? Sijjammar maal dhabeetan maal keetti inaaffa? Sii gadiin jedhe bar. Ani sii gadi miti. Ani immoo qinaatis inaaffaa sati jettee akkasumaan soogidda itti naqxee urgufachaa bultu kana ani qinaatis hin beeku waama tokko hin beeku jechuudha. Ati garuu yeroo hunduma qinaatis sammuu kee keessa waan jiruuf isuma mata duree godhadhuutii haasa isin jechaa oola jechuudha. Akka nama tokkootti mana kee kana dhufe immoo kabajaaf si ilaalu si dubbisu kabajaaf kan dhufe jechuudha. Dirqama mana koomaa dhuftee ka jettu yoo ta'ate immoo gaafuma sana amma mata duree biraa qabattee dhuftu gaafuma sana maaltu mana koo si fidee maal dhuftee ani qobaan jiraachuu barbaada namaa walitti dhufuun barbaadu amalli koo namaa walitti nan fidu maan jedhin gaaf sana na fuulduratti ergasii na simattee na gaggeessitee natti naaftee maal keetti naafa maal qabda maal keetti naafa mee waanuma itti sitti naaf wama ta'e wayii ila mata duree ibsnuu ta'a wama ta'e wayii kanatti natti naafte boontuun kan jettu
mee waan ta'e wayii fidi. Maal keettani naaf? Sijjammar yoo inaafan nama itti naafu nan dhabeeyani. Inuma dhabame namni itti naafu. Kanaafi mana koo dhufte maal kan jettu mana kee kabajaa kan dhufe. Yookiin kajeellaa waan haafaa gootu mana kee dhufne mana kee kabaja akka nama tokkootti kabajaa mana kee dhufe gali mana kootti. Isa immoo garagalchitee qoffartee qinaatii natti qinaati maal taate mimmidhatti naqxee soogiddeetti naqxee akkasitti mataa dhaabdee nu gufate. Ani amma xurii qeensatti sissoodhaadha. Too maaliifuu fiddee sissoodhaadha. Dawwaltee takkas naan jettee dawwaltee maal naan jette kan jettu immoo ina fuufin. Booyisii minaamin ani booyisii hin fayyadamu. Biyya koo keessan jira waan ta'eef bilbila daareetti hin fayyadama. Booyisii hin fayyadamu. Booyisiidhanis akkas kan jettu soba kee walitti ina fuufin. Waan hin fakkaanne. Sijjammar yeroo mata duree tokko qabattee namarratti kaatu mata duricha isaa sirriitti astakakkaladha. Qinaatii immoo kan jette akka ifa naa ta'u waan irratti sitti qanna'e. Waan qabatamaa tokko gadi baasee irraa dubbadhu malee akkanumaan ganamaa galgala hin jedhin miidiyaa kanarra. Sii galee mana koo immoo mana koo koottuu jettee boontuunii koottu jetteeti na yoo taate naa bilbiltii narratti bilbilti. Maal fiddee dhufte mana koo maal goota mana kooti yoomi sitti bilbile mana koo koottuu maalii jedhee sin kadhadhe suruma mana koo koottu jedhee si kadhadhe waanuma hin fakkaanne waan hin bareenne amma nageesse jechuudha. Ati nama gaa'ila qabuudha amma nageesse waan hin fakkaanne maa afuufta waan hin fakkaanne hin afuufini jechuudha. Waan qabatamaa tokko immoo waan qabatamaa tokko dubbadhu. Koottu mana koo jettee har'anatti bilbiltii maaloo biizuma taate maal inni daa'ima 3-4 qabuyyuu akka keewwin akka manni bar. Mucaadhaa maalidhaa biizin ta'ee yoomitti maa fuuftaa maa sobdaa yoomisitti bilbili meeqa bilbiltii mana koo koottu jedhee sitti bilbila jechuudha. Sin kadhadha suruma mana koo koottu jedhee maal meeqa turu haadholee mana koo maatiin kootuun dhufu maal fuutaati mana kooti maatiin kootuun jiru kannaan dhalatanii ati maal fuutaan jedhe bari. Meeqanatti bilbiltii ani biizin ta'ee mucaadhaa. Ya of jaju ya of tuuluu kee immoo nama ajaa'ibu of tuulummaan kee akkanatti nama ajaa'ibu maal fuuta mana kooti maafan 15 maafa sitti bilbila maal fuuta mana kooti. Kanaafi qinaatii jettee darsan urgufiniiti tasgabbaa'ii akka heerumuu wayii immoo taate kannaan jettu ani nama gaa'ila qabuudha. Sii galee nama gaa'ila qabu kabajamtuudha jaalatamtuudha heeruma sii ta'e immoo seera qabeessanii maatii koo gidduutti. Eerume silaa biyya Arabaatii dhufee akkan qubaa jiraadhu barbaadde yoo ati sijjammar akkan biyya Arabaatii dhufee qubaa jiraadhu barbaadde akka heerumuu wayii immoo taate jechuun kee tuffachuudha. Maatii koo gidduutti bar kaniin jaarsummaan dhaqee wanti hundi xumuramee kaniin cidha godhadhee eerume. Maal jechuudha akka heerumuu wayii taate jechuun cabsoo wayiiti moo maal jechuudha giifti. Ana yoo ta'ee akkamitti akkan heerume jalqabaa gadhumaatti maatiin koo sittaa himan. Ashi isa immoo baruu yoo barbaadde silaa waan argite qoffartaa isa baruu yoo barbaadde maatiin koo sittaa himan. Asitti himuu hin danda'u jechuudha. Kanaafi isas waan na tuffattu waan na cabsitu tokko iyyuu hin qabu. Akka heerumuu wayii taate akka maali wayii taate maaloo namni simaa gadi'u maaloo namni simaa gadiin sin jedhe. Kanaafi baay'ee nan dubbisiniiti. Akka ati fiddetan sii deebisan yeroo kamiyyuu dubbii waa'ee kana hin dhaabdu taanaan